هلا ويا مرحبا متابعيني الكرام. اليوم سويت مقلب في أهل البيت، في الأسرة كلها. قلت لهم سويت لكم طبق يجنن. طبعا لما قدمته وأكلوا منه قالوا مستحيل، هذا أكيد من المطعم. لكن هو الحقيقة من الشيف اللي عندي، العاملة الأثيوبية. العاملة الأثيوبية ما شاء الله فنانة. هي أصرت إنها تحطها في الفيديو، تقول اللي عندها عاملة أثيوبية، اللي مثلا اللي تبيني أترجم لها كلام الأثيوبية، السعوديات ولا العربيات أترجمها لها، أو الصور تحكي كل المكونات، تحكي كل شيء. واللي مثلا اللي عندها عاملة أثيوبية راح تسمع من عاملتي شلون تتكلم بالأثيوبي، شلون تشرح. طبعا هذا يعني أحلى طبق. فعلا أنا كنت أول نسوي حتى مشترى، أحلى حتى من المشترى، شيف بمعنى الكلمة. الحين أعطيكم العاملة اللي يعني وقفت معي وسكتت لما قلت هذا أنا طبخته وكذا. قالوا لا، ده من المطعم وكذا، ما يعرفون أن العاملة حقتي هي اللي سوته. الحين تشرح لكم المكونات. اللي ما تعرف عربي، اللي ما تعرف كلامها بالأثيوبي، هذه المكونات في الصور. المكونات في الصور، لأن كل شيء ما شاء الله نصوره. الحين أخليكم مع العاملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم فيا نجاجرتون دي كيساني هرا واتي وجنة جدا واتي مصر دراسة وانتي ميجي مصر ساميجي مصر يروح جتان جتشودا أي أدس جتشودا واتي أدسي وجنة درا أدسي ساميجي يعني بيتها سبا هما قبلن جتشوا أنا ما كوبايا ما تكون قوي جتشودا تيكودا نمني نياتو اللي جتشوا سنمو يونا مباي قباتاني يعني أكاوتة جرت بايسو دندي بايستاني وقواتشو دنديسو wanti isaa jechuudha waan itti naanna'amu qullubbii timaatimii dinnicha jechuudha. Dinnicha firee lama yaani akka amma hojjetan jechuudha. Ani xiqqeessee mana hojjedhe achi isa qoqqopheeffadhee ka'een jechuudha. Abidda isaa qannasee bara distii irra kaa'adhe zayitii xiqqoolleetti cobsee jechuudha. Zayituyyuu isatu caala jechuudha. Zayituyyuu kana jaallatu jechuudha. Isaanii warri araboota jechuudha irra caalaatti. Kanaaf kun amma shunkurtiitti naqee erga zayitiin hodhee jechuudha. Abidda isaa qannasee achiitti naqeen sochoosee jechuudha. Zayitii kana akka inni wal nyaatuun godhee hamma inni bishaatutti immoo jechuudha waliin makee abidda isaa qannasee qimamii minaamni isaa qoqqopheeffadha jechuudha. Qoqqopheeffadha hamma inni qullubbiin kun bishaatutti jechuudha. Qullubbii isaa kun ammoo bishaachaa jira jechuudha. Irra taa'ee kun ammallee sochoosee jechuudha. Ammas amma qullubbiin bishaatutti jechuudha. Jaalladha jechuudha. Achi qimamii isaatti naqadha. Qimamii kun akkuma argaa jirtan jechuudha. Filfila aswaadiitiin go'ee shunkurtii adiitiin go'ee shunkurtii adii jechuudha. Daakuu baawudarii isaa jechuudha. Akka barbaadanitti baawudarii isaa jechuudha. Waan barbaadanitti gochuu dandeessu. Yaani shunkurtii mana jiraatuna baawudarii qabdanii yoo ta'e shunkurtii adii isaa jechuudha. Shunkurtii gochuu dandeessu. Qurxummii ittiin go'ee qurxummii jechuudha. Maa jechuudha inni sagalee isaati jechuudha. Sagalee amma qimamii isaatti goggoone jechuudha. Kurkumiillee beektu kurkumiilleetti goone, kammuuniilleetti goone, kasbaraa jechuudha. Kammuuniin jechuudha yeroo itti goon baay'ee tokko mi'eessa jechuudha. Kammuunii irratti illee booda erga inni bishaate illee irratti illee naqachuu dandeessu jechuudha. Kun achi shunkurtii fi qimamii sana waliin maknee wajjiniin takka jira jechuudha. Salsaa tomaatoo jechuudha. Xiqqoo tokkotti godheera. Achiin immoo timaatimiitiin go'ee
salsa sanatti go'ee ka'een erganni salsaan sun bishaate jechuudha. Waliin makee ka'ee xiqqoo ture. Achi immoo timaatimii ittiin go'ee jechuudha. Timaatimii sana xixiqqeessee kukkuteera. Timaatimii sanatti go'ee waliin makee jechuudha. Amma wajjiniin akka bishaatu jechuudha. Kun waliin makamee jechuudha. Shunkurtii fi salsaa qimamiinsa walitti jechuudha. Achi ergi waliin makamee booda xiqqoo ishee abidda isaa qannasee xiqqoo ishee kaa'a. Amma wal kun akkasitti jechuudha. Ana dinnicha ittiin go'a jechuudha. Yoo barbaadanis itti gochuu dandeessu, yoo isanis dhiisuu dandeessu akka fedhii keessaniiti jechuudha. Dinnicha illee yoo itti gootan hin mi'eessa jechuudha. Garuu dinnicha malee yoo hojjetan hin danda'ama jechuudha. Ani garuu dinnicha itti go'een jechuudha. Shif go'een kukkuteetaniin jechuudha. Itti go'ee waliin makee kun oola. Waliin makee wajjin bishaachaa jira jechuudha. Mala kun shunkurticha faana walitti jechuudha. Achi isaa takka qadaadeen jechuudha. Dinnicha kana jechuudha waliin makee ka'een qadaade jechuudha. Walitti akka sirriitti wal faana bishaan jechuudha. Kun akka laamallee ilaalee jechuudha. Kun kana waliin makee mas sochoosee jechuudha gaggalagashee. Amma kun dinnicha isaa jechuudha. Takattakee amma misratti hin godhe jechuudha. Yaani wal nyaate dinnichi illee misrii dafee bishaata jechuudha. Kanaaf yeroo sanatti itti naquudhisa dinnicha hin go'ee dura. Erga bishaachuu jala ga'ee jechuudha dinnichi sun ergasii misratti hin go'ee misratti go'ee waliin makeedha kun. Waliin makee bakka amma akkasitti jechuudha la kun. Amma jechuudha kun misira isaatti go'ee jechuudha waliin makee. Kun ammanni takka takkutti jechuudha. Bishaan illee ittiin dabalu. Amma jechuudha waliin makee erga itti naqee jechuudha. Yaani sochoose jechuudha. Bishaan xiqqoo qaba. Dinnicha faana wal nyaata jechuudha la kun amma. Bishaan isaa itti geessisa jechuudha. Bishaan isaa itti geessisee ka'ee achi erga bakka amma xumurameen jedhama jechuudha. Akkasittiin kun bishaan isaa itti geessee waliin achi erga kana goone jechuudha. Kun immoo kasbaraadha jechuudha. Wayin xaabelii isa jedhamu jechuudha. Bakka doonesis faasa jedhan jechuudha. Xaabelii yeroo itti gootamu jechuudha. Xaabeliin qalali tokko mi'eessu illee mi'aa jechuudha. Akkasitti jechuudha. Xaabelii kana immoo jechuudha erga inni bishaatee itti gochuu dandeessu jechuudha. Erga bishaatee xaasaa keessatti gootanii jechuudha. Addasii sana irra isaa jechuudha. Xiqqoo isheetti firfirsuu dandeessu jechuudha. Kan jaallatu jira, kan hin jaallanne jira. Amma ergi bishaatee jechuudha. Xaasaatti goone xaabelii kana wayii bakka doonesii kana jechuudha itti goone bakka amma uume jechuudha. Inni barbaade nyaachuu akkasittiin finnee jechuudha. اللي عندي عاملة دعموني اشتركوا أنا بسوي لكم يعني فيديو غير اللي بيستمر كتبوا لي في التعليقات إن شاء الله يعجبكم هذا طبق عدس نسوي لكم فيديو غير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصنا يعني انتظروني في الفيديو ثاني في مقلب عملت في المدام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.